Alexander Arnold Real Madrid makamuuf waliigaltee irra gahe. Taphataan sararri isaa kilaba Merseyside Liverpool Trent Alexander Arnold Real Madrid makamuuf waliigaltee irra gahuun gabaafame. Kontraanni Liverpool waliin qabu bara kana kan xumuramu Alexander Arnold kilabicha keessa turuuf waliigaltee irra osoo hin gahin hafuun isaanii yaadatama. Taphatichi yeroo ammaa Real Madrid makamuuf waliigaltee irra gahuun gabaafameera. Alexander Arnold jijjiirraa bilisaan ganna dhufu Real Madrid kan makamu ta'uunis ibsameera. Real Madrid taphaticha jijjiirraa bilisaan mallatteessifachuuf kafaltii olaanaas qopheessuun gabaafameera. Taphaticha mallatteessifachuuf Real Madrid waggoottan darban lamaan irraa eegaluun tattaaffii gochaa turuun isaas ni yaadatama. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola kilaba Manchester City bara dorgommii itti morkataa cimaa taasisan akka deebisan ibsan. Pep Guardiola tapha Nottingham Forest wajjin dilbata dhufu ilaalchisuun ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniiru. Chaampiyoonummaadhaaf kan morkatu ta'uu kan ibsan Pep Guardiola dorgommii bara kanaan dura ulfaataa fi qorumsaan kan guutame ta'uu kan kaasan leenjisichi bara dhufu City'n bakka itti deebisuuf gaheen irraa eegamu ni baanas jedhaniiru. Dhimmoota kontiraata taphattootaa fi kilabicha gadhiisuun murteessuuf yeroon isaa ammaa miti xiyyeeffannoon keenya tapha cimaan fuuldura jiruudha jechuun yaada kennuurraa of qusataniiru. Nuno Espirito Santos dura Wolves waliin amma immoo Nottingham Forest waliin yeroo gaarii dabarsaa jiru. Isaanin morkachuun ulfaata jechuun cimina morkataa isaanii akeekaniiru. Isaanii Real Madrid Carlo Ancelotti dhuma bara dorgommii kana booddee Real Madrid akka gadhiisu kilabichaaf beeksisu The Athletic gabaaseera. Leenjisaa Carlo Ancelotti dhuma waggaa kanatti Real Madrid gadi dhiisuun garee biyyaalessaa Brazil leenjisuuf waliigaltee irra gahuun gabaafameera. Kana hordofuun leenjisaa Carlo Ancelotti waancaa kilaboota addunyaa irratti Real Madrid akka hin hoogganne beeksifameera. Leenjisaanii Bayer Leverkusen Xavi Alonsoon bakka Carlo Ancelotti bu'uun Real Madrid ni leenjisa jedhame ni eegama. Real Madrid bara kana Kylian Mbappe ofitti fudhatee kilaba isaa cimsuus faallaa kanaan waancaa tokko malee goolabuuf La Liga Spain qofatu saafa. Barcelona irraa qabxii 4 fagaatee lammaffaa irratti kan argamu kilabichi tapha El Clasico torbee dhufu keessa dirreen ala Barcelona waliin qabu dirqama injifachuu keessa galeera. Taphataan sarara fuulduraa Arsenal Kai Havertz barri wal dorgommii xumuramuun dura miidhama mudatirraa bayyanatee dirreetti deebi'uu akka danda'u leenjisaan kilabichaa Mikael Arteetaan himani. Haalli dandamannaa taphatichaa akkuma kanaan kan itti fufu taanaan Kai Havertz barri wal dorgommii xumuramuun dura taphoota muraasa irratti ni hirmaatas jedhani. Gaaffilee garaagaraa yommuu ibsa miidiyaaleef kennanitti dhiyaataniif deebii kan kennan Arteetaan waancaa Premier League bara kanaa injifachuu dhabuutti akka gaddanis himani. Liverpoolotaan baga gammadan jechuun barbaada kan jiran Arteetaan waancichi ni malaa fi nuti immoo bara dhufu olaantummaan xumuruuf irra deebiin ni yaallas jedhani. Kilabni kaaba London Arsenal taphataa sarara fuulduraa Bayern Munich Kingsley Coman mallatteessifachuuf gaaffii dhiyeessuun gabaafame. Taphataan ganna 28 Coman dandeettii addaa qaburraa gadi bu'aa dhufuu hordofee leenjisaa Vincent Kompany jalatti carraa hiriiruu hin argannes ture. Haaluma kanaan Kingsley Coman Bayern Munich gadhiisuu murteessuu hordofee Arsenal barbaada taphatichaa ta'uun as baheera. Coman taphoota 180 irratti Bayern Munichiif hiriireen gooliiwwan 38 yoo lakkoofsisu Bundesliga dabalatee waancawwan hedduus kilabicha waliin milkeesseera. Arsenal dhimma jijjiirraa taphatichaa wal qabatee Bayern Munich waliin marii eegaluu kan gabaase BBC'n kilabni qubannaa Kingsley Coman bara dhufu Arsenal ta'uu akka danda'us gabaafameera. Kilabni Merseyside Liverpool taphattoota sarara ittisaa Bournemouth Dean Huijsen fi Milos Kerkez mallatteessifachuuf hojjechaa jiraachuun gabaafame. Shaampiyoonaa waancaa Premier League England ta'uu kan mirkaneeffate Liverpool bara dhufu injifannichatti fufsiisuuf waqtii gannaan taphattoota ciccimoo haaraa mallatteessifachuuf sochii eegaluun ibsame. Taphattoota sarara ittisaa Virgil van Dijk fi Andy Robertson gara fuulduraatti bakka buusuuf taphattoota dargaggoota kanneen kilabichatti fiduuf karoorfatee hojiitti galuunis ibsame. Kilaboota England fi Awurooppaa hedduun kan barbaadaman Dean Huijsen fi Milos Kerkez Liverpoolinis kanneen caalatti barbaadamanidha. Keessumaa Liverpool taphataa dargaggeessa ganna 20 lammii Spain Dean Huijsen mallatteessifachuuf kilaboota akka Chelsea, Arsenal, Real Madrid fi Barcelona irraa morkii cimaatu isa eeggata. Taphataan lammii Hangaarii ganna 21 Kerkezis Manchester City'n akkaan kan barbaadamu ta'uu hordofee jijjiirachi ulfaataa ta'an eegama.
ክለብኒ ፕሪሚየር ሊግ ኢንግላንድ ኒውካስል ዩናይትድ taphataa sarara fuulduraa ብሬንትፎርድ ብራያን ምቤሞ mallatteessifachuuf sochii eegaluun gabaafame. Kilabichi bara dhufu carraan taphataa isaanii murteessaa Alexander Isak gargar bahu bal'aa ta'uu hordofee bakka isaa buusuuf Bryan Mbeumo filannoo jalqabaa taasifachuun hojjechaa jiraachuun ibsame. Dabalataanis taphataan sarara fuulduraa Newcastle Callum Wilson irra deddeebiin miidhamni isa mudachaa waan jiruuf sarara fuulduraa isaanii cimsachuu barbaadu. Brentford kilabni Mbeumo barbaadu kamiyyuu maallaqa yuuroo miliyoona 60 kaffaluu akka qabus beeksise. Newcastles maallaqa taphatichaaf gaafatame kaffaluuf qophii ta'uunis ibsameera. Bryan Mbeumoon bara 2019 kilaba France Trions irraa erga Brentforditti makame waliigalaan gooliiwwan 63 lakkoofsisuu danda'eera. Dorgommii Premier League England baranaanis gooliiwwan 18 kiyyoo keessa buusuun kubbaawwan goolii ta'an jaammoo mijeesse kenneera. Taphatanii sarara fuulduraa Aston Villa Marcus Rashford miidhama akka keessummeesse himame. Taphataan Manchester United Aston Villaaf ergisaan taphatu Marcus Rashford miidhama isa mudateen bara dorgommii kana dirreerraa akka fagaatu gabaafameera. Miidhama isa mudateen yaaliin baqaqsanii yaaluu kan taasifamuuf yoo ta'u, miidhama isaarraa dandamachuuf ji'oota hedduuf dirreerraa akka fagaatu The Athletic gabaaseera. Marcus Rashford taphoota 10 Aston Villaaf taphate keessaa gooliiwwan 4 yoo lakkoofsisu 7 ammoo mijeessee kennuu danda'eera. Marco Asensio waliin hariiroo cimaa uumuun sararri fuulduraa Aston Villa akka cimu kan taasise Rashford amma miidhamuun isaa mata dhukkubbii Unai Emery isa guddaa ta'eera. Aston Villaan bara kana hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf kilaba carraaqaa jiru yoo ta'u, sararri fuulduraa Marcus Rashfordiin durfamaa ture amma laafuu akka danda'us himameera. Injifataan badhaasa baalaandoorii si'a shanii Cristiano Ronaldo Lionel Messi waliin walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dubbate. Walitti dhufeenya Messi waliin qaban irratti afgaaffii miidiyaa waliin taasisan deebii kan kenne Ronaldoon Messi waliin hariiroo gaarii qabna jedhe. Rikardiiwwan akka isaanii gara fuulduraa uumamuu ni danda'u jedhuun gaaffii dhiyaatee fi yaada guduunfaa kan kenne Ronaldoon kun kubbaa miilaatii akka arginu abdiin qabaa garuu ulfaataadhas jedhe. Turtii Real Madrid keessatti dabarsee milkiiwwan kubbaa miilaan gonfadheen cinatti iddoon itti gammadeedha kan jedhe Ronaldoon kubbaa miilaarraa soorama yoo bahee Santiago Bernabeutti deebi'uu akka danda'us akeeke.